Godina Baha Wallaggaa aanaalee garaa garaatti uummanni oomisha isaa gabaa baasee gurgurachuuf kaadiroota murna bilxiginnaan uggurri irra kaa'amee jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef jaal yaadannoo Oromiyaa. Godina Baha Wallaggaa aanaalee adda addaa keessatti haalli gabaa fi dinagdee uummataa rakkoo cimaa keessa akka jiru jiraattonni godinichaa ibsan. Keessumaa aanaalee giddaa shanan jedhaman keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootu sin keessa jira jedhuun oomishni qonnaan bultootaa waggaa guutuu irratti hojjetame gatii gadi bu'aa ta'een qofa akka gurguramu dirqisiifamaa jiraachuu uummatni ONM itti himaniiru. Akka odeeffannoon argame ibsutti qonnaan bultoonni oomisha isaanii gara aanaalee biraatti yookaan gabaa bilisaa geessanii gurgurachuu akka hin dandeenye dhorkamuun rakkoo jireenyaa hamaa keessa seenuu isaanii ibsaa jiru. Haalli kun dinagdee maatii guutuu kufaatii irraan ga'aa jira. Akka fakkeenyaatti aanaa Haroo Limmuu ganda Galiilaa keessatti boqqolloon kuntaalli tokko gatii qarshii 2700 akka gurguramu dirqisiifamaa kan jiru yoo ta'u, kunis gatii gabaa sirrii irra daran gadi aanaa ta'uu jiraattonni ibsaniiru. Akkasumas magaalaa Guuttinitti boqqolloon kuntaalli tokko qarshii 6,000tti, saalixiin kuntaalli qarshii 15,000tti, hakuurii kuntaalli immoo qarshii 8,000tti gurguramaa jiraachuun ibsameera. Jiraattonni naannichaa haalli kun tarsiimoo siyaasaa fi dinagdee murna aangoo qabuun kan uummataa laaffisuu fi to'achuuf oolaa kan jiru akka ta'e ifoomsaniiru. Akka yaada jiraattotaatti gabaan bilisaa ugguramuu isaatiin qonnaan bultoonni liqii baasanii midhaan oomishan deebisanii kaffaluu dadhabuu fi rakkoo nyaataa itti fufiinsa qabuuf saaxilamaa jiru jedhaniiru. Hanga ammaatti qaamoleen mootummaa naannichaa himannaa kanarratti deebii hin kennine. Garuu ogeeyyiin dinagdee tokko tokko akka jedhanitti yoo gabaan bilisaa hin kabajamne ta'e bu'aan isaa qonnaan bultoota qofa osoo hin taane dinagdee biyyaa guutuutti miidhaa cimaa fiduu akka danda'us ibsaniiru. Haalli Baha Wallaggaa keessatti mul'achaa jiru kun rakkoo dinagdee fi haqaa hawaasummaa naannicha keessatti babal'achaa jiru kan agarsiisu yoo ta'u, hawaasni idil-addunyaa fi dhaabbileen mirga namoomaa xiyyeeffannoo akka itti kennan jiraattonni cimsanii gaafachaa jiru. Godina Gujii Lixaa aanaa Sirroo Barguddaatti waraana bilxiginnaan manneen jiraattotaa 30 ol gubachuu uummanni buqqifamuu fi laggeen itti summiin naqamuun himame. Jaalbooree Addunyaa waan qindeeffate qaba. Godina Gujii Lixaa aanaa Sirroo Barguddaa gandoota adda addaatti manneen jiraattotaa 20 ol gubachuun uummanni baadiyyaa qe'ee isaarraa buqqee godaanuu akkasumas lafa horsiisa loonii fi laggeen irratti miidhaan qaqqabaa jiraachuun gabaafamee jira. Akka jiraattonni himanitti gandoota Carii, Sorraalee fi Waleenaa Booksaa dabalatee bakka addaa Okkotee keessatti amajjii 17 fi 18 2026 manneen uummataa hedduun ibiddaan barbadaa'uun ibsamee jira. Manneen namoota ibiddaan gubate muraasa ganda Carii Sorraalee keessaa kanneen armaan gadii gubachuun mirkanaa'ee jira. Obbo Dhaddacha Toonnaa, Obbo Sallii, Obbo Jaarsoo Sallii, Obbo Bakataa Tasheenaa, Obbo Jaartoo akkasumas ganda Waleenaa Booksaa bakka addaa Okkotee jedhamutti manneen namootaa kanneen maqaan isaanii Obbo Roobee Kintoo Goobanaa, Obbo Dabbasoo Daraaroo, Obbo Dhugoo Dabbasoo, Obbo Abdii Dabbasoo, Obbo Bariisoo Siidaa Kintoo, Obbo Birbirsaa Gololchaa, Obbo Aroo Gololchaa, Obbo Magaalaa Jiloo, Obbo Jiiloo Beessee kanneen jedhaman jalaa gubachuun ibsamee jira. Namoonni biroo hedduus taatee kanaan kan miidhaman ta'us maqaan isaanii agammaatti guutummaatti hin argamne. Dabalataanis lafti uummanni loon isaa tikfatuu fi gaarreen naannoo kanaa kanneen akka Meexxii, Shooboo, Qabballee, kaloo uummataa ibiddaan gubachuun horsiisa loonii fi jireenya uummataa irratti miidhaa guddaa fiduu odeeffannoon ni mul'isa. Oduu biraatiin ammoo uummanni baadiyyaa hedduun qe'ee qabeenyaa fi midhaan isaanii dhiisanii bakka jireenyaa isaanii buqqaanii godaanuu akka jalqaban himamee jira. Odeeffannoon jiraattonni kennan akka mul'isutti duraan uummata gandoota baadiyyaa walitti qabaa kan turan humnoonni nageenyaa amma ammoo gara magaalaa aanichaatti galchaa jiraachuun ibsamee jira. Oduu saamichaatiin jiraattonni naannoo kanaa loonii fi re'oota hedduun humnoota murna faashistii bilxiginnaan irraa saamamaa jiraachuu akkasumas qabeenyi dhuunfaa hedduun barbadaa'uusaa himu. Dabalataanis lageen hedduutti qorichi summaa'aan naqameera jechuun jiraattonni sodaa qaban ibsaniiru. Lageen maqaan isaanii eeraman laga Tittiitaa, laga Arre'ee, laga Ititu'aa, laga Nyaataa, laga Ulaalaa, laga Beerree ta'uu himuun lageen kunneen fayyaa uummataa fi horsiisa loonii irratti balaa guddaa fiduu danda'u jedhamee shakiin ka'eera. Akka jiraattonnii fi maddoonni naannoo himanitti buqqaatiin uummataa fi gubannaan manneenii kun hariiroo waraana bilisummaa Oromoo yookiis WBO waliin qabdu jedhuun uummata irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu ibsu. Loltoonni bilxiginnaa godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo keessatti beelladoota hawaasaa fi meeshaalee mana keessaa
keessaa hedduu uummata jalaa saamanii deemuun dhaga'ame. Dabalatasaaf jaalkennaa sabaa. Aangoo namtokkee tiksuuf jecha hawaasa nagaa goolaa kan oolan loltootni biltsiginnaa dheengadda amajjii 18 2026 godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo ganda biyyoo jedhamu keessatti qabeenya hawaasaa hedduu saamuun beelladootas iddoo itti hawaasni bobbaafatee jiru oofachuun mooraa isaanitti galfatanii jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota beelladoota saamaman keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Galatoo Garbii Jalaalloon 10, Sultaanoo Hinseenee Jalaalloon 3, Usmaan Haamidii Jalaalloon 6 fi Badhaasoo Jalaalloon 3 fudhatanii deemuun ibsameera. Kana malees loltootni kunneen yeroo gandicha keessa turanitti hawaasa mana keessaa baqachiisuun meeshaalee mana keessaa kaan fudhachuun kan baatanii deemuuf hin mijanneef immoo caccabsuun faayidaan ala godhanii deemuu jiraattonni gandicha irraa dubbisne ifoomsaniiru. Godina Walloo aanaa Arxummaa Furseetti bulchitoonni murna PP maqaa da'oo waraana bilisummaa Oromooti jedhuun iddoo awwaalcha hawaasaa irraa mukkeen ciranii mancaasaa jiraachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaalamansiis Kaayyoo. Murni lola xiyyaaraa nama maliyyii fi humna lafa fayyadamuun waboo injifachuu dadhabee afaaniin immoo yeroo adda addaatti waraana bilisummaa Oromoo guyyoota gabaabaa keessatti ni balleessinaa fi funaanaa jirra jedhee sobaan alaakaa ture biltsiginnaan waboo balleessuun yoomiyyuu akka hin dandamne gaafa hubatu bifa abdii kutannaatiin gara hawaasa nagaatti deebi'uun lafarraa dugugguu fi maqaa da'oo waraana bilisummaa Oromoo ta'a jedhuun bosona uumamaa madaala qilleensaa ta'anii fi awwaalchi hawaasaa illee osoo hin hafne gubaa fi mukkeen irraa ciranii mancaasaa jiru. Bu'uuruma kanaan aanaa Arxummaa Fursee magaalaa Jimaatee biratti kan argamu iddoo awwaalcha guddaa kan uummanni onichaa yeroo namoonni du'an itti wal awwaalan bulchaan biltsiginnaa magaalichaa obbo Yesuuf Umaruu Gurraachoo jedhamuu fi ergamaan PP Sheek Mu'ee jedhamu waliin ta'anii maqaa bosona iddoo awwaalchaa hawaasa kanaa keessa waboon daatee nu waleela kundoo wabooti jedhuun uummata magaalichaa guutummaa dirqamaan itti yaasuun torbee tokko oliif mukkeen iddoo awwaalchaatti argaman kana awwaalcha irraa ciranii mancaasaa jiraachuu odeessi ONM qaqqabe ifoomseera. Jiraattonni magaalichaa dubbisne kan bulchaa PP magaalaa Jimaatee kanaan dirqisiifamuun awwaalcha namoota irraa maqaa da'oo waraana bilisummaa Oromooti jedhuun mukkeen jigsisiifamaa jiran kun akka jedhanitti nuti akkuma aadaa fi duudhaa keenyaatti bakkeewwan reeffi namoota itti awwaalamee jiru iddoo awwaalchaa fi bakka guddaa qabna. Mukkeen irraa mancaasuu miti inumaa ofiif irra dhaabna. Osoo karaa deemaa jirru iddoo awwaalchaa wayita geenyu yoo haasaa jirratee dubbii keenya iyyuu addaan murra. Kunis kan ta'uuf namoota du'an sana yaadachuu kan ammaa tufaa ta'us hiika birootis ni qabaatas jedhu. Iddoo awwaalchi bulchitoota PP safuu fi safeeffannaa hawaasaa hin beekneen mancaasifamaa jiru kana wayita dubbatan uummanni onichaa amma dhuguma waboon awwaalcha sana da'oo godhate. Awwaalchi sunis waboof da'oo ta'e miti. Caasaaleen biltsiginnaa kun garuu lafumaa ka'anii safuu keenya jabsan safuutu cabe tuffiin warra lubbuun jiraniif qabaniin awwaalcha yookaan ekeraa keenya iyyuu kabaja dhorkachaa jiru. Nuti akka hawaasaatti gamtaan kaanee dura dhaabbannee balaaleffannus namni nu dhaga'een jiru. Iddoon awwaalchaa kun ammayyuu torbee tokko oliif mancaafamaa jira. Nu hawaasa safuu duudhaa fi aadaa bareedaa qabudha. Yoomiyyuu taanaan immoo gocha bulchiisa tokko keessatti namoonni 300 ol buqqa'uu bulchaan biyyattii himan. Jaalirbuu dhugaa dabalata qabdi. Bulchiinsa Moozaambiik tokko keessatti lolaa mudateen namoonni 300 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii bulchaan ishee wiixata kaleessaa beeksisaniiru. Aangawoonni kanaan dura rooba cimaa torban hedduuf kutaalee kibba Afrikaa keessatti roobee hordofuun bulchiinsa Gaazaa naannoo 40 bishaan lolaan akka liqimfamte beeksisaniiru. Pirezidaantiin Moozaambiik Daani'eel Chaapoon imala isaanii waltajjii diinagdee addunyaa Siwiizerlaand Daavos keessatti geggeeffamu irratti taasisan haqoon isaanii lolaa hamaa kutaalee giddugaleessaa fi kibba biyyattii irratti dhiibbaa uumee ni jedha. Gaazexaan mootummaa guyyaa guyyaa Nootishiyaas bulchaan Gaazaa Maargariidaa Maapaandiziin Choongoo akka jedhanitti namoonni gara 327 ta'an gaaddisa yeroof ta'an kanneen akka manneen barnootaa fi waldaa amantaa kurnootaan lakkaa'aman keessa akka jiraatan himaniiru. Bulchiinsa kibbaa uummata gara miliyoona 1.4 qabu keessaa baqatanii yookaan baafamaniiru. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa jalqaba baatii kana haala qilleensa hamaa Moozaambiik keessatti mul'ateen namoonni gara 200 ta'an dhiibbaa akka irra ga'u sodaachuu isaanii ibsuun garuu lakkoofsi kun kan darbe fakkaata. Ministeerri kaabinee fi dubbi himaan mootummaa Inosheenshiyoo Impisaa akka jedhanitti bulchiinsa Gaazaa lamaanii fi
Ollaa Maaputoo keessatti namoonni gara 600 ta'an miidhamaniiru. Biyyi namoota miliyoona 34 qabduu fi qarqara galaanaa kibba baha Afrikaa Moozaambiik waggoota dhiyoo asitti balaa obomboleettii hamaa fi gogiinsa cimaa ta'e baatteetti. Bulchiinsi hedduun lolaa kanaan kan miidhaman yoo ta'u, isaan keessaa 3 keessatti haalli jiru aangoonni cimaadha jechuun ibsaniiru. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii Jooyaa'oo Maatiloombii akka jedhanitti naannoon Gaazaa 40% bishaaniin liqimfamu daandiiwwan guutuu biyyattii kiiloomeetira 152 guutummaatti barbadaa'uu fi daandii kiiloomeetira 3,000 ol ta'u miidhamuu ibsaniiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa aanaa Daaroo Labuu keessatti diina adabuu beeksise. Abdii fi gaaddisni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu araddaa 29 ganda Haloo Ukoo jedhamutti gaafa Majjii 19 2026 waraana faashistii Biltsiginnaa maqaa sakatta'aa waboon bobbaatee uummata nagaa dararaa ooltu irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii jajjabeen waboo ergamtoota maafiyaa barcuma aangoo koloneel Abiyyi Ahimad tiksuuf dhamaatu irratti fudhate kanaan loltoota diinaarraa battalumatti 4 yoo ajjeesu 3 ammoo madoo ulfaataan adabee injifannoo gonfateera. Gama meeshaatiin qawwee AKM 2 dugda isheerraa hiikkachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolcheera. Tarkaanfii waboon tiksitoota murna Biltsiginnaa irratti fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo